haleellaan dirooniin humna qilleensa Itoophiyaatiin TPLF irratti raawwatamaa jiru guyyaa sadii qofatti khasaaraa meeshaa waraanaa olaanaan TPLF mudachuun dhaga'ame. Gamtaan Awurooppaa fi Gamtaan Afrikaa haala yeroo Itoophiyaa irratti ibsa baasaniin TPLF fi mootummaan federaalaa hatattamaan waliigaltee taasisuu akka qaban gaafatan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp loltoowwan hedduu hulaa galaana Strait of Hormuz keessaa qulqulleeffamaa jiraachuu beeksise. Warshaan diroonii biyya United Kingdom qaamota hin beekamneen haleelamuuf akka jiru Raashiyaan beeksifte. Raashiyaan United Kingdom sababa meeshaa waraanaatiin Yuukireen deeggaraa jirtuuf akeekkachiisaa turuun ni beekama. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sana dhaqqabu guyyaan irraa hagayya 26 barri 2026 kanneen amma isinitti himne hanga footoo lammii miidiyaatii amma bal'ina isin dhageessifne. Haleellaa diroonii qindoominaan humna qilleensaa walduraa duubaan mootummaa federaalaa shiririnaa fi naannoo Tigraay bakka adda addaatti raawwateen dandeettii waraana wayyaanee guutummaatti dadhabsiisuu fi matallii waraanaa haalaan jijjiiree jiraachuun gabaafame. Haleellaawwan xiyyeeffannoodhaan raawwatame tun meeshaalee waraanaa dhaabbatichi yeroo dheeraaf abdachaa turan faayidaa akka hin qabne kan taasise hoggaa ta'u, haleellaan tun kasaaraa guddoo TPLF irraan geessee jiraachuun adeemsa keessa immoo humna lolaa guddaa akka dhaban kan taasiftu ta'uu ibsame. Kasaraa wayyaan irra geesseen meeshaa waraanaatii fi humna namaa qofa osoo hin taane iddoowwan tarsiimoo waraanaa ijoo fi teessuma lafaa waraanaaf mijataan tarsiimoo ta'an irratti tarkaanfii fudhataniin kaampii waraanaa hedduun barbadaa'anii jiraachuun gabaafame. Yeroo ammaa kana mootummaan federaalaa humna qilleensaatiin sochii naannichaa hunda to'achaa waan jiruuf humnoonni wayyaanee hordoffii mootummaa federaalaa malee hojii waraanaa yookaan loojistiksii kamuu raawwachuu akka hin dandeenye NBS Itoophiyaan gabaase. Humni qilleensa Itoophiyaa haleellaa ammaa tanaan meeshaa waraanaa kaampilee barbadeessuudhaan hooggantoota olaanoo TPLF irratti illee dhiibbaa uumeen jeneraalonni fi hooggantoonni siyaasaa wayyaanee yeroo taateewwan xixiqqoo mudatanillee gara waajjiraalee fi istiidiyootti baqachuun ariifatanii ibsa kennuu fi odeeffannoo dabarsanii kan turan ta'uullee ibsame. Amma kallattiin irratti xiyyeeffatamuu erga eegalamee booda sochii magaalaa keessaa dhaabuu fi yeroo ammaa tana hooggantoonni TPLF magaalaa keessatti manneen garaagaraa keessatti dhokatanii jiraachuu NBS Itoophiyaan maddeen kaaba Itoophiyaa magaalaa Maqalee jiran waabeffadhee jechuudhaan gabaase. Kanumaan wal qabatee hooggantoonni TPLF yoo mootummaan federaalaa ulaagaa waliigaltee Piriitooriyaalee guutatee mootummaa waliin mari'achuuf qophiidha jechuudhaan dubbatan. Oduma tanaan wal qabattuun Gamtaa Awurooppaa fi Gamtaan Afrikaa haala yeroo Itoophiyaa irratti ibsa waloo baasanii biyyoonni miseensa Gamtaa Awurooppaa ergama dippiloomaasii Itoophiyaa keessa jiran Oostiriyaa, Beeljiyeem, Bulgaariyaa, Deenmaark, Faransaay, Jarman, Giriik, Hangarii, Ayirlaand, Xaaliyaan, Luuksembarg, Maaltaa, Neezerlaand, Poolaand, Poorchugaal, Rumaaniyaan, Slovaakiyaan, Ispeen, Iswiidin akkasumallee embaasiin Kanaadaa, Noorweey fi Yuunaayitid Kingdom magaalaa Finfinnee keessa jiran waliin ta'uun ibsa gabaabaa guyyaa irraa baasaniin wallabdeen mootummaa federaalaa fi TPLF hatattamaan karaa marii nagaatiin furamuu akka qabdu gaafatuun ibsame. Ibsa isaanii kana keessatti haalli kaaba Itoophiyaa keessatti deemaa jiru isaan yaachisuu kan beeksisan Gamtaan ardiilee lameenii qaamonni hundi waliigaltee nagaa Piriitooriyaatii fi ijaarsa garaa qulqullummaa hojiirra oolchuuf akka hirmaatanis gaafatan. Ergamaan addaa Gamtaa Afrikaa baha Afrikaa pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo marii haarawaa Finfinnee fi Maqaleetti taasisellee deeggaramuu akka qabdu hubachiisan. Yeroo gogiinsi hamaataa fi sarbiinsi mirga namummaa haalamaa keessa jiru kanatti naannoo Tigraay keessatti waraanni haarawni yoo ka'e rakkoo biraa uummatarraan ga'uu akka danda'us ibsa kun akeekachiise. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp humni galaana Ameerikaa meeshaalee waraanaa balaafamoo hulaa Hormuzaa keessaa qulqulleeffamaa jiraachuu kan ibse hoggaa ta'u meeshaaleen hamuun dhoohuun dooniiwwan irratti miidhaa geessiftu tun Iraaniin kan awwaalamte ta'uutu himama. Iraan erga waraanni baajiddu galeessaa eegale hulaa addunyaaf akka murteessaa taate kana cooftee jiraachuun ni beekama. Dooniiwwan yookaan bidiruuwwan dhootu hulaa galaanaa kana keessa awwaalamuuf yaalu yoo jiraate hatattamaan barbadeeffamaa jechuun miidiyaa hawaasaa Tiras Sooshaal irratti Tiraamp ibsa baasee maxxanse. Haa ta'uutii malee Iraan hanga ammaatti dubbii Tiraamp tanaaf deebii kan hin hoggaa ta'u Tiraamp yeroo hunda hulaa galaana Strait of Hormuz to'annaa isaa jala jiraachuu kan ibse hoggaa ta'u garuu Iraan ammoo dooniiwwan hayyameessi malee hulaa tana keessa dabarratti haleellaa raawwattee turuun ni yaadatama. Iraan hulaa bobaa addunyaa keessa dhibbantaa 20 dabarsu kana cufuun adattillee biyyoota araba michuuwwan Ameerikaa akkasumallee wirtuuwwan waraana Ameerikaan baajiddu galeessaa keessaa qabdu irratti haleellaa raawwataa turuun beekama. Waliigalteen walhubannoo waraanaa kana dhaaba jaamee abdatamaa turelleen otoo bu'aa takka illee buusin yeroon isaa dabruun waraana biraa jalqabuuf biyyoonni lamaan walitti dhaadannoo itti fufan. Amma biyyoonni lameen Ameerikaa fi Iraan yeroo tokko tokko haleellaa walirratti raawwataa kan jiran hoggaa ta'u
Ameerikaan dhiibbaa diinagdee Iraan irra kaa'u itti fuftee jiraachuun ibsame. Haa ta'uutii malee immoo Chaayinaan dhiibbaa uggura diinagdee Ameerikaan Iraan irra keessatti balaaleffattee jiraachuu beeksifte. Ministirii maallaqaa Ameerikaa Scott Bessent qoqqobbiin diinagdee cimaa seenaa keessatti mudatee hin beeknetu Iraan irra kaa'amaa jechuun ibse. Iraan gamasiitiin ammoo qoqqobbii kamuu qolachuuf dandeettii fi karoora akka qabdullee beeksifte. Iraan biyya waggaa 40 oliif uggura diinagdee Ameerikaa dandamachuudhaan guyyaa 40 keessatti uggura labsuudhaan biyyoota addunyaa muddama cimaa keessa galchuudhaan seenaa addunyaa keessatti yaadannoo yeroo dhiyoo ta'uun beekamti. Warshaan diroonii biyya United Kingdom qaamota hin beekamne leelamuu akka danda'u ministeerri Raashiyaa duraanii tokko beeksise. United Kingdom misaa'ila Yukireeniif akka kennitu waadaa seenuun booda warshaan diroonii sirriitti qaamota hin beekamneen haleellaa raawwachuu akka danda'u ministeerri itti aanaa haajaa alaa duraanii Raashiyaa Andiree Fidirov dubbatee jiraachuun dhaga'ame. Andiree Fidirov dhimma kanarratti kan dubbate wayita ministeerri muummee biyya United Kingdom Andi Barinam fedhii meeshaa waraanaa Yuukireen laalchisee Tiraamp waliin mari'achuuf hooggantoota Awurooppaa biroo waliin gara Ameerikaatti akka imalu erga dubbateen booda deeggaraan mootummaa Raashiyaa kan ta'e itti aanaan ministeerri dhimma alaa Raashiyaa duraanii kun Puutiin United Kingdom irratti tarkaanfii akka fudhatuuf dhiibbaa olaanaa irratti taasisaa jiraachuullee karaa TV biyyaalessaa Raashiyaatiin beeksise. Dhiibbaan tun gaazexeessota miidiyaaf uummata irraa dhufaa jira jechuun ministeeriin duraanii kun kan dubbate yoo ta'u dubbii haleellaa waraanaa kennamaa jirtu tun maal akka ta'e hangammaatti firiidoof dubbachuu baatullee United Kingdom yeroo gabaabaa keessatti warshaan diroonii akka haleelamus beeksise. Dhaabbileen kanneen Raashiyaadhaan odoo hin taane qaamota hin beekamneen jechuudhaan ibse. Ibsi ministeera duraanii kun dubbii himaa mootummaa Raashiyaa Dmitry Peskov ja'an waliin hidhata kan qabu ta'uun ibsame. Peskov United Kingdom Yukireeniif misaa'ila kennuuf murteessuun tattaaffii nagaa buusuuf taasifamu irratti gufuu guddaa taatee jechuun dubbate. Itti dabaluu waraanni Raashiyaa warshaa misaa'ila barbadeessuuf ergama isaa adda baasuuf odeeffannoo walitti qabaa jiraachuun hime. Ministeeriin muummee biyya United Kingdom ammoo ibidda jalqabaa kan qabsiise eenyu gaaffiin isaa kan jettu yoo ta'u deebii kan arganne ta'uu beeksise. Biraanam gara aangootti erga dhufeen booda Yuukireen irratti daawwannaa biyya alaa jalqabaa taasisuun ibsame. Biyyi isaa Yuukireeniif deeggarsa taasiftu akka jajjabeessus irra deebi'uudhaan dhaadannoo isaa dhageessise. ምሽግ ምን ነበር የሚሉት? ታንከር እንግዲህ ጁንታው ውስጥ ስሜ ምራህፍት ይባሃል። ኩለ ሰራዊት ሓወልቲ ይባሃል። ረጅመ ቤተሳሰን ሓደን 13 ይባሃል። ጦርነት ከቢድ ኣነ መቸም አይፈ Yesmam. Daawwattoota fi hordoftoota Lammii Miidiyaa oduun yeroo kanaaf qabnu kan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.